Birruu, Baaroo Tumsaa, Oromoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi Adamsaa Addoo. Isaanii Efreem Umataa fi Yaazaachoo Umataa obboleeyyan garaa tokkoo, Abbayyaa Geeta'uunii fi Abdataa Geeta'uun obboleeyyan garaa tokkoo fi miseensotuma maatii sanaa kan ta'e Mangistuu Mokonnon Oromticha jedhamu irratti ajjeechaa raawwatame qoratuuf abbaa Oromticha wareegamee abbaa Mangistuu obbo Mokonnonii fi obboleeyyan Oromoota wareegamanii sanniin keessaas nama lama irraa akkaataa ajjeechaan sun itti obboleeyyan isaanii irratti raawwate eenyuun akka ajjeechaan sun raawwate kaayyoo ajjeechaan sun raawwateef eessaaf yoomitti akka miseensonni maatii isaanii ajjeefaman kallattiin bilbilee odeeffannoo walitti qabanne keessaa bicuu seensaaf fudhannee isan dhageessifnetti dabalataan qophii fi lola mootummaan nafxanyaa fi leelliftoonni sirna nafxanyaa wal ta'uun Oromoota kaaba Oromiyaa konyaa Walloo irratti baafatanii itti deemaa jiran irratti shiraa fi icitii jiru. Akkasumas dhimma yeroo Oromoo fi Oromiyaa giddugaleessa godhatuun ibsaa ejjennoo miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa konyaa Walloon ba'essi giddugaleessa godhatuun marii bal'aa miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa tokko waliin qabaanne keessaa seensaaf dubbii fudhannee isan dhageessifneedha. Cuftuu kurfii keenya kana keessatti ammatameeti jira. Dursa dhimma duguugiinsa sanyii lixa Oromiyaa hona Boojjii Birmajjii keessatti kamisa darbee fi jimaata dheengaddaa raawwate ilaalchisuun kan miseensota maatii wareegamtootaa irraa odeeffanne wal duraa duuba isiniif dhiyeessina. Sanas maatii wareegamtootaa keessaa ka dubbifne Oromticha tokkoon eegallee itti fufuun ammoo abbaa Mangistuu Oromticha wareegamee maanguddoo Oromoo ganna 90 kataan dubbii obbo Mokonnon dubbatan isiniif dhiyeessuun dhumarrattis maandhaa Mangistuurraa waan odeeffanne. Ijoo keessatti miseensota maatii tokkoo ka ta'an nama 5 irratti raawwatanii isinirraa odeeffadhee haala kana Oromoo dhageessisaaf isinii bilbile. Mee ajjeechaan yoom raawwate eenyuun raawwatame miseensonni maatii tokko 5 dhuman kun eenyu jedhamu isa kana uummata Oromoof ibsaa. Ajjeechaan kun guyyaanni raawwate guyyaa keenya gaafa kan isaa gaafa sana jalqabaa dhukaasatti dhuka'uun dhaga'e dhukaasatti dhuka'ee jennaan yeroo inni jalqabaa waraanni ijoollee nama lama fuudhanii karaa itti agarsiisaa deeman. Ijoolleedhuma nagaa deemtutti qabanii deemu. Ijoollee barattoota turanii erga warqee gulaallatanii galu. Tole. Qabatanii deemanii innis xiyyii tokko baqannee ituu isaan waliin deemanii ijoollee sana argeera. Sana booda ani karaa tokko bahee mana kootti yeroo galee jedhu naannoo tokkotti immoo makiinaa wayii gubatee jira. Naannoo sana nama du'ee jira jedhanii dubbannaan gaafa dhannee ilaallu ijoolleen sun namni lama Abbayyaa Geeta'uu nama jedhamuu fi Yoonattaa Geeta'uu nama jedhaman gaafa dhannee namoota adii ilaallu du'anii akaakiltii keessa ciciisu naannoo lafa makiinaan gubate. Abbayyaan barataa yuunivarsiitii fi Yoonattaan immoo nama reefuu fuudhee ijoollee tokko qabudha. Amma Abbayyaaf Geeta'uun ijoollee isin loltootatu karaa nutti agarsiisaa jedhee qabee deemaa ture jettan kanaa. Isa booda gaaduwaa isaanii argine gaafa fuunee gara manaatti geessinee jennu ituu isaaniin fuunee gara manaatti geessaa jirru immoo namni laga keessaa buna soqatu tokko immoo xiyyitii baraarii rukute jedhanii nu dawwalan. Xiyyitii baraariin kun eenyurraa dhukaafamee rukuteedha kan jedhamu. Isa gamaa gamanaa walchi tokka'ee karaan itti dhukaa abbaan karaan rukutee hin deemu. Isaan booda gaafa dhannee nama sana ilaallu laga keessa ciisaa dhannee makiinaa dhannee ba'aadhaanii gara mana hospitaala Najjootti ituu geessaa jirru. Waraanni mootummaa ijoollee warra baataa jiran kana udullaadhaan reebanii inni kaan dadhabee biraatee inni kaan immoo qosaatti baatee ituu karaa deemanii bajaajii wayii waammatanii yeroo hospitaalaatti dhiyaatan bajaajii kana keessa yeroo kaa'anii namni lama duukaa dhaqe mana qorichaa sana. Hospitaala Najjoo. Tole. Gaafa inni duukaa dhaqanii jedhanii sana booda bakka sana ani hin jiru nama meeshaa qabatutu dhufee ol galee Mangistuu Mokonnon nama jedhamuu fi
Yaasaachoo uummataa nama jedhamu mucaa xiyyiitii dhugu immoo asiree uummataa kan jedhamu. Obboleeyyan lama jechuudha. Mangistuun mokonnon jireenyaati uummataa jaallataa gudduu mokonnon jireenyaa gudduuti. Isaan jarri kun tokkuma dhufanii mana hospitaalaa kee baasanii ba'anii jedhanii nu dawwalanii gulukoos irraa tiranii fudhatanii ba'anii nu jedhanii nu dawwalan. Gaafa fuudhanii ba'an jedhanii warra du'e sana owwaaluuf dhiibnee warri kaan isaan owwaalanii gaafa qoradhee lafa sana natti himaa lafa nama du'e jedhee dhaqu uummati najjoola duukaa yaa'ee dhannee gaafa dhannu namni lama asii gadi gara lixa biiftuutti yoo deeman namni lama magadaa bukkee ciisa namni tokko immoo gara harka bitaa ciisa. Duduwanii ciciisu jechuudha. Amma isa jalqaba rasaasaa rukutamee hospitaalatti geeffame ajjeesaniitu warra immoo yaalchisuuf hospitaala duukaa dhaqanis baasanii ajjeesan. Eeyyee sana booda gaachiyannee kaa'amne aanaa najjoo keessatti waldaa damee najjoo kan jedhamutti manni keenya irraa fagoodha achitti kadhannee jaarsolii eeyyamsiifannee achitti awwaallee gallee amma kunoo boosisaa jira. Oromoon ajjeefaman kun shananuu godina Wallagga Lixaa Hona Najjoo ganda kam yookaan ammoo magaalaa kam keessatti silaa kan isaan dhalatanii guddatanii? Ijoolleen duruun kun aanaa boojii dirmajii ganda biqiltuu diillaa jedhama. Achirraatii gaamma aanaa boojii dirmajii keessatti rukutamaniitu hospitaala barbaachaaf gara Najjoo dhaqxan jechuudha sinam. Najjoo dhaqaneeyyee. Achumaan immoo hospitaala irraa gara gadi gara jaarsoo gara taasiitti gadi geessanii achitti immoo ajjeesanii gara baraatti gadi geessanii du'aasaa namni nutti dawwalan hordofnee hin argine jechuudha. Hospitaala keessaa fuudhanii bakki isaan itti ajjeesan daandii gara jaarsoo irratti geessu baadiyyaatti baasaniiti. Baadiyyaatti baasanii kan karaa bukkeetti gaggatanii namicha rukutame gulukoosii irraa ciranii fuudhan. Caakaa keessatti rukutame Efreem Ummataa jedhama. Tole. Isa achi fuudhanii sa'aatiin eegatti dhaqanii caakaa keessa arganii fuudhanii fidanii mangadaatti baasanii Najjoo mana qorichaatti geessina jedhanii. Tole. Makiinaan immoo hin jiru karaarra hin deemu. Baatanii dhaqan asii kaasanii baatanii dhaqanii eegatti dhiyaatanii akka carraa ta'ee bajaajii tokko argataniiti namni sadii duukaa dhaqanii ciibsan. Hospitaala Najjoo. Tole. Achiiti ati shaneedhaa. Maal hojii dhuftanii jedhanii hunda isaanii gadi yaasanii gulukoosii irra kaan irraa tiranii fuudhanii achi butanii makiina kee buusanii karaa jaarsoo dhaqu adeemsa sa'aatii tokkoo kan ta'u geessanii dhaqanii itti macaggodhan. Amma mucaasa jalqaba rukutamee madaa'ee hospitaala Najjootti obbolaansaa geessanis obboleeyyansaa lamaanii yaalchisuuf dhaqanii sadanuu fuudhanii dhaqanii ajjeesan. Sadanuu dhaqanii ajjeesan. Amma warra kana sadan malees ijoolleen lama kanumti maatii keessanii. Yookaan fira dhiyoo ajjeesan. Isaaniin immoo gaafa waanniin ta'ee addanatti ajjeesaniiti. Saatoo keessa buusaniiti. Tole. Nama achiin darbus ari'anii amma gaafa barbaadanii dhaban galgala sa'a gashaa sa'aatii tokkotti saatoo keessaa walirra dhaqanii ciibsanii achiidhannee arginee iyyanii fuudhanii owwaallan. Dhugaadhumatti gaamma kun guddoo nama gaddisiisa dabalee Hona boojii keessatti waan kun deddeebi'ees raawwachaa ture. Amma ijoollee warra amma ajjeefaman kana keessaa. Dhalchi keessanii eenyu? Mangistuudha kan koo. Mangistuu boqonnoon. Isin gaamma obbo Mokonnonii jechuudha gaabbaa kun waaqni isin ajabeessu. Ajjeechaan kun guutuma Oromiyaa keessatti kun akkuma ijoollee keessan irratti raawwachaa jira. Maalumatu falaa jettu isin maanguddoodha. Nama mootummaa hedduu argees darbeedha. Maaluma dhaamtu ijoollee keessan lubbuun hafanii fi Oromoof maal dhaamtu? Maallaan garee lafa dhannoon namne ajjeebinaan oon reebu ijoollee oon reebu nama guddaa oon reebu mana oon jabsu waan lafa liin dhabnee jireenya maalii jirra jireenya qabnu umuriin koo immoo waggaa 90. Amma gaasin maanguddoo waggaa 90 ilma keessanii isin sooru kunoo isinirraatii gaagalaafataniiti jiru. Haati isaanii haadhi warraan keessanoo lubbuun jiru maatiin ijoollee warra kaanii attamitti jiru amma. Haati warraa koo isheen isa dhalte du'aan boqotte. Haati manaasaa immoo ijoollee 4 qabdi. Amma ilmi keessan ajjeefame kuniyyuu abbaa maatiiti. Abbaa maatii ijoollee arfanuu ishee ambirisheedhaa barsiifata. Kun amma bakkeetta kan kamaari immoo kiraayii makiinaan maal turte. Ijoollee silaa hanga isaanii maqaan annaamoo osuma kanaan
Maqaa isaaniidhaa Oromoon dhaga'u ijoollee warra afaan warra ajjeefamanis. Abdeetaa Ajeecha'uu abbaa mucaa tokkooti. Tole. Abbayyaa Ajeecha'uu obbolaa lamaan. Tole. Inni immoo Umburushii bara. Abbayyaani. Umburushiidhaa bara. Tole. Yaadachoo uummataa immoo qotee bulaati. Tole. Ijoollee gahaa qaba. Yaazachoon. Biskiina immoo qabu. Biskiina kan ittiin har'a ijoolleen isaa bultu mucaan isaa uffattee dhuftu hin qabu. Harka qalleessa hojjetee rakkateetu ijoollee kana bulchaa. Barqee baangulaalee kan siraa hojjetee ijoollee kana bulchate. Amma ijoollee Oromoo namoota Oromoo 5 ajjeefaman keessaa inni kun isa osoo warqee ungulaallatee galuu ajjeefame warqee shooxaadha osoo galuus ajjeefame. Isaanii Abdeetaa fi Abbayyaa warriitu warqeedhaa galuu. Tole. Yaazachoon immoo obboleessa isaa suuqutamnaan isa geessee dhaqee mana qorichaatti irraa ari'anii ajjeesan. Dhugaadha sin duras maatiidhuma keessanirraa nama tokko dubbiseera isaanis waan kana guutumatti nu ibsaniiru. Egaa gama kanarraaf xumureen fuuldura isinitti deebi'een isin odeeffadhaa uummanni Oromoo sagalee keessan kana dhaga'u akka sagalee isiniif ta'u waan danda'een akka isinii dirmatus asumaanan uummata Oromoof dhaamaa isin yoo waan itti dabaltan qabaattan itti dabalaatii an asuma irratti hin xumura abbaa koo har'aafi. Ilaamee waaqalituuf hin lafalituuf namneerra uummati Oromoo immoo dhumteetti lafaadhaan isin namnee qabbana isin arginu alangaan qawween uleen. Reebichuma bakka addunyaatti dhumneerra biyya gaddisuufis lafa dhannuu dhabne dhumneerra dhuma ijaan qabne waan xuwweetti naganii affeelan taane ani immoo mucaa bakka na gargaara malee jaarsa waggaa 90 humna siin qabu jireenya siin qabu kunoonis bakkeetta nafe. Tole abbaa koo yaada keessanis dhaamsa keessanis uummata Oromoo bal'aansiniif. Daldaalee nama dafqee bulu nama mootummaa kamiin kan hin deeggarre hojii isaatti nama amanuudha. Indagana ofii isaarra darbee namallee nama gargaaree abbayee isaa kana nama waggaa 90 gargaaree ijoollee keenyallee dabarsee utuu ijoollee isaa barsiifatu ijoollee lama amma fakkeenyaaf amma isheen tokko eebba dhattee amma yeroo isheen achi addeetu wanta kennameefillee kan hin jirre rakkoo amma kan hin jedhamne mucaa isaanii ijoollee isaanii. Ijoollee uummata Oromoo bor iddoo tokkoon geessedhanidha. Amma ijoolleen nu harkaa isaan ilaalanii mati akka ajjeesan jechuun hin danda'amu. Keessumaa keessatti seerri addunyaa tokko har'a mana qorichaa keessaa guluukoosii namarraa kutee dhaqee ajjeesee iddoo qoshaashaa maxaate utuu gabbar tokko hin dhufuu dandeessa lafa isaa itti gatan lafa kosii itti gatan kan ijoollee kana fiitii sadiidhaan rukutanii yeroo nama ajjeesanii biifii amma kana hin jedhamne wanta addunyaarra hin jirredha. Wanta kana inni hin qabnu uummata Oromoof garuu. Akka bilisoomu waaqayyoon waa godhuu deeman hin malee waan hin jiru qofa. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamu kan amma walitti fufiinsaan isin dhageessifne kun duguuggaa sanyii qindaawaa hidhattoota mootummaa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaan kamisa darbee fi jimaata 3 bultii 6 bara 2020tti. Hona boojii ganda biqiltuu giddaa keessatti mudate ilaalchisuun miseensota maatii irraa odeeffannee kan isin dhageessifneedha. Kanatti immoo aansuudhaan lolaaf qophii lolaa mootummaa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa yeroo ammaatti Koloneel Abiyyiin durfamuu fi tumsitoota sirna nafxanyaan Oromoota Walloo irratti banamuu fi qophiin adeemsifamaa jiraatu dhageenyee gama Wallootti bilbilee odeessa guutuu. Miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo tokkorraa argannee fi ibsa ejjennoo miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa konyaa Walloon ba'ee giddu galeessa godhatuun marii bal'aa miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa tokko waliin qabaanne isiniif dhiyeessinannis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Ammas turtiin keessan hagaa xumura kurfii keenyaatti nu faana ta'uun afeerraa keenya. Bulchiinsi mootummaa naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa akka jedhamu kan amma Koloneel Abiyyiin durfamu kuni wal waraansa eegalanii jiraatuun erga dhaga'amuu jalqabe guyyaa 5 lakkoofsiseera. Haa ta'uuti erguma sunuu jalqabe kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti ajjeechaan isa durii daran jabaateetti jira. Gama biraatiin konyaa Walloodhaa marfamaa akka jirtu milishoota addaa naannoo Amaaraa qotee bulaa Amaaraa kan hidhatee jiruuf qaamota garaagaraan marfamtee akka jirtuu fi Oromoon asiitii biyyan qabuu ba'aa isiniin jechaas akka jirantu dhaga'ama.
Haala kanaaf kan biraas giddugaleessa godhatuun miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo ibsa ejjennoos baasuu keessanidha kan dhageenyu. Jalqaba dhimmi marfamuu Oromoota Walloo kunii fi lolaaf sinitti qophaa'aa jiraatu kun dhugaadha. Dabalataan Ajjechaa fi hidhaan ka duraarra amma ammaachuun kun icitii maalii of duubaa qabaa isa jedhan irratti yaada kee nu qooddeetu gara qabxii sattaanutti ammoo dabarraa. Egaa akkuma waliigalaatti lolli mootummaa maasaa bilchiginnaatii fi Giddeellee fi gidduutti gaggeeffamaa jiru lola abbaa fi ilmaati jenneeti amanna. Inni lola abbaa fi ilmi wal adabu kun deemee kan itti wal adamsaa jiraniif kan itti wal lolaa jiran haala itti Oromiyaa taaman irratti humni wayyaanee kaleessaa sanyii duguggaa uummata Oromoo irratti gaggeessaa beeksisni haga nyaatee waliif dabarsanii bilchiginnaan immoo humna nafxanyootaan ijaarame kun isaan wajjin haala itti nyaatamu irratti haala duraan waliin mallatteessan irratti wal dadhabuudhaan wal gananiiti akkuma afaan isaatti jedhu koloneel Abiyyi gantoota nu gananii akkuma jedhu nafxanyaa warra Amaarotaatii fi warri Tigiree walii galanii Oromiyaa kana warri kaleessa nyaachuu turanii gara beedhaan immoo warra nafxanyaa warra Amaaraatiif gadhiisuuf turan irratti kan irratti wal dadhabanii kan irratti kan wal lolaa jiran amma lolli isaan lamaan gidduu akkuma jirutti tahee gooliin isaan barbaadan sulmayyuu akkuma si kaase Oromiyaa irrattidha. Ammas Oromoo Walloo kanarratti immoo as garagalanii yoo achiin Tigireen isaan rukutuu fi achi keessatti humni isaanii akka hin taane yeroo ta'e kanatti as garagalanii immoo uummata Oromoo Walloo kanarratti haaloo bahuudhaaf deemu. Haaloon isaaf bahuudhaaf deeman kunillee tokko karaa Tigraayiin akka malee lolamanii jiran. Oromiyaa nyaachuu irratti waan wal dhabaniif akka malee rukutamanii jiran. Lammaffaa immoo haala hin taaneen siyaasa madaqfannaadhaaf jecha koloneel Abiyyi Amaarota naannoo Oromiyaa keessa jiran irratti tarkaanfii Sukanneessaa fudhatee beekaatti osuma beekuu shiraan ajjeesee akka waan waraan bilisummaa Oromoo isaan ajjeesetti waan fakkeesseef sunis hedduu isaan gubee jira. Sana walumaa galatti haaloo kana lamaan bahuudhaaf Oromoo Walloo kanarratti xiyyeeffatanii ibsa karaa miidiyaa isaaniitiin illee babbaasaa jiran ni jira jechuudha. Haga guyyaa murtaa'ee kan jedhamaa jiru tokkollee ni jira. Gaafa kana gidduu kana gabaabaa kana keessatti yoo hin baane Oromoota Walloo irratti tarkaanfiin fudhanneeti Oromoo Walloo keessa hin jiru. Lafni kana Amaaraati. Lafa keenyarraa gadhiisifannee facaatota warreen Amaarota Oromiyaa keessa bakkoota adda addaa jiran fudhanneeti bakka kana qubsiifannaa waan jedhamu aggaamni akkasii qabu lola kana banuudhaan dura waan lafa qabachuu qaban to'achaas kan jiran sochiin taane argaa jirra jechuudha. Fakkeenyaaf erga gaafa lolli kun gaafa guyyaa shaniin dura lolli kun kan naannoo Tigraay kun osoo hin eegalin dura humna addaa naannoo Amaaraa bakka kana Walloo keessa naannoo Baatee fi Kamisee akkasumas Dawweerra qubatanii turan guurree ol geessee ture jechuudha gara naannoo Tigraayitti. Erga sanii garuu haalli achiin jiru diddigamuun Itoophiyaa kun fi kaayyoon bilchiginnaadhaan karaa bilchiginnaa jedhanii moggaasanii itti deemaa turan sun harkaa waan badaa jiruutti waan shakkaniif ammaatis yeroo humni waraanaa isaanii Oromiyaa keessaa bakkoota adda addaatii guurrameefaa gara naannoo Tigraayitti yeroo geeffamu achitti osoo hin deebi'in daaraa waan ta'aa jiruuf waan arganiif humni waraan bilisummaa Oromoo immoo goleelee Oromiyaa keessatti bakkoota adda addaatti to'achaa dhufuun isaa waan jabaateef abdii fudhatanii ka Oromiyaa nyaachuu yoo dadhabne Walloo dhuunfachuu qabnaa waan jedhuun sodaa Walloorraa qabaniin dursanii rukutuu waan barbaadaniif guyyaan sadan kana addatti immoo waraanuma asii guurramee ol deemee ture sana as deebisanii galchaati jiru jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa gaafa sanbata xiqqaa akka warra Habashaatti sa'aatii torbaa as konkolaataa gara 16 as baatee bakka jedhamutti amma dura bakka kana kan ture konkolaataa tooraalii 3 dabarre ture. Yoo baay'ate yeroo akkas waa shakkan konkolaataa 5 ol ka'amee hin beeku ture bakka kanatti. Addatti garuu amma har'a guyyaa har'aa sa'aatii booda kana konkolaataa 16 as ta'anii bakka kana qubsiisaa jiru jechuudha. Bakka kana qubsiisuun isaanii immoo tokko gaafa yeroo darbe lola afarii fi Oromoo Walloo kana isiniif deeggarraa isin cinaa dhaabbanneeti isinirraa lolla jechuudhaan gadi bu'anii naannoo daangaa irratti ijoolleelee ciccimoo fi bakka uummanni kun dahannoo qabatee diina itti ofirraa lolu hunda to'atanii sirnaan basaasanii baranii jiru jechuudha. Bakka kana gaafa sana sababa lola isinirraa lolla jechuudhaan laficha haala itti lolanii fi jabina uummati kun qabu hanga meeshaa uummanni kun qabu akkasumas bakka kastiimootii fi bakka lolaaf inni qabu gaaf jalqabaa sana baraniiranii amma immoo kunoo bifa adda ta'een bakka sana qabachaa jiru jechuudha. Bakka sanatti bu'aa jiru ammaaf sochiimaa tokko argaa hin jirru garuu akka ibsa miidiyaa isaaniirraa kennametti qaamni mootummaa hidhate kamuu
qophaa'ee qajeelfama olii itti kennamu eeggachuu qabaa waan jedhameef kunooti karaa walloo kanarratti qophii addatee agarsiisaa jiru gaafa qajeelfamni kun olirraa itti kennamee fi gaafa guutumaan guutuutti lola naannoo Tigraay irra gaggeeffamu kanarraa gaafa abdii kutatanii akka mo'aman gaafa beekan karaa kanaan osoo uummanni kun hin dammaqin lola uummata qulqulluu kanarratti labsuudhaaf jiru waraanni isaanii bakka qaqqabachaa jira sochii akkasii faatu jira jechuudha. Ayyee ulfaadhugaa Oromticha walloo miseensa qeerroo bilisummaa Oromoodhaa. Egaa lolli kun erga dubbatamuu jalqabee guyyaa 5 lakkoofsiseera gara lachuuti odeessi dhaga'amu jira akkuma tamma dubbataa jirtu immoo kan warra bilisiginnaa Sasaabirru Baarotumsaa Oromoo qilxuu Jaarraa Abbaa Gadaa Abishoo Garbaa Hayilee Fidaa Maannoo Mazannir Hayila Maariyaam Gammadaa gara Suurukii Asaffaa Shaaroo Lammii Bakar Abdii Caalii Shonee Olii Qaadingilii